Qophiitu magaalaa kana keessatti godhamaa jira. Qophii kana jecha mallattoon qabsoo alaalluuleen alaabaa bakka adda addaatti mul'ataa jirani. Waan kana gufachiisuudhaaf jecha keessattuu gaafii magaalaa kanarraa uummanni keenya qabu xureessuudhaaf jecha maqaa qeerroo Oromoo xureessuudhaaf jecha jeequmsa kaasuudhaaf yaaliin godhamaa jira. Kunis namootaa fi qeerroowwan godinoota adda addaatirraa simannaa gaafa sanbata duraatiif magaalaa galaa jiran jeequudhaan haleellaa irratti raawwachuudhaaf yaaliin adda addaa godhamaa jira. Warra alaabaa qabatee deemu yookiin immoo alaabaa fannisu miidhuudhaaf yaaliin godhamaa jira. Kana hubachuu qaba. Dhimma kanarratti poolisii federaalaatis kan Finfinnee wajjinis qaamota mootummaa adda addaa wajjinis kaleessa irraa kaanee mari'achaa turre. Akkuma ibsa isaaniitirraa kaleessa sarara hubannutti biyya dimokiraasii qabsoodhaan argamte kana keessatti namni fedhe alaabaa fedhe qabatee bahuun mirga isaati. Finfinnee DC kutaa biyyaa kamiyyuu keessatti alaabaa barbaade namni qabatee deemuun mirga isaati. Kuni waan namuu irratti walii galuu qabu. Kana irratti poolisiinis mirga kana kabachiisuudhaaf warra mirga kana sarbuu yaalu dhaabsisuudhaaf hojjechaatiin jira jedhee jira. Hojjechuudha qaba. Nutis kan faana buunee ilaallu ta'a. Kanaaf qeerroon keenya kan godhuu qabu mirga isaa bifa naamusa qabuun bifa tokkummaa qabuun cimsatee deemuu danda'uudha qaba. Wanni irra deebi'ee ibsuu barbaadu yaaliin godhamaa jiru tokko simannaan gaafa sanbataa kun sababa jeequmsaatiin akka haqamu tokkummaan Oromootii fi faajjiin Oromoo hogganoonni Oromoo kabajaadhaan akka asitti mul'anne magaalaa kanatti akka hin mul'anne shira xaxamaa jirudha kan inni argaa jiru. Shira kana keessa warri ummata Oromootii fi ummata biraa walitti buusuu barbaadan ummata Oromootii fi saba biraa walitti buusuu barbaadan wixxifataa akka jiran kan argaa jirru. Dhimmi warri qeerroo irratti duulaa jiru kun saba tokkollee bakka hin bu'anii ifaaf dhaaba tokkollee warra bakka bu'u osoo hin ta'in warra Oromoo irraa jibba qaban Oromoo xiqqeessuu barbaadan maqaa qeerroo Oromoo xureessuu barbaadan waan ta'aniif isaaniif hiree kennuun hin barbaachisu. Poolisiidhaan walii galuudhaan poolisii wajjin ta'uudhaan seera kabajanii mirgi namaa akka kabajamu eeggachuudha barbaachisa. Kanaaf qeerroon keenya naamusa isaa eegee murannoo isaatiin gara fuulduraatti deemuudha qaba. Nutis guyyootaa fi sa'aatilee itti aanan keessatti hordofuudhaan gama feesbuukii fi gama miidiyaatiin haala jiru wal hubachiisa deemna. Qaama mootummaa wajjinis mari'achaa haala walitti bu'iinsi hin uumamneen qophiin kun bifa milkiitiin akka xumuramuuf yaalii kan goonu ta'a. Egaa magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa jirtu dhiisi kutaa biyyattii kamittuu keessatti alaabaa barbaade Oromoon qabatee deemuu danda'a. Akkasumas sabni biraatis ta'ee paartiin biraa kutaa Oromiyaa kamittuu kutaa biyyattii sanaa kamittuu alaabaa barbaade faajjii barbaade qabatee deemuu danda'uudha qaba. Kan qabsoofne sirna dimokiraasii mirgi namoomaa mirgi yaada fi ibsachuun mirgi waan barbaadan deeggaruu keessatti kabajame akka ijaaramuuf kan qabsoofne. Injifannoon kunis kan argame warra alaabaa kanarratti kufeeni. Kanaaf mirga kana ofiif qofaaf osoo hin ta'in saboonni birootis yookiin immoo qaamonni birootis alaabaa isaanii ta'e qabataniiti kan bahaa jirani. Torban dabre keessatti asitti qofa osoo hin ta'in Adaamattis bakkoota adda addaatti alaabaan adda addaa mul'ataa ture. Kun sirriidha kabajamuu qaba. Amma duras jechaan ture baatii 4 dura yeroo dubbiin kun kaatu tokkoffaa namni fedhe gartuun fedhe alaabaa barbaade qabatee bahuu danda'a. Lammaffaa alaabaan bakka mootummaatitti bakka waajjira mootummaatii fi bakka addabaabaayii gurguddaatti alaabaa seeraan lafa kaame kan federaalaaf naannoo malee kanneen biraa fannisuun kun haafuu jennee wayiwaachaa jirre suni garuu torban dabre haqamee alaabaaleen adda addaa kan seera hin qabne bakka garaagaraatti fannifamaa turanii kanarraa ka'uudhaan reaakshiniin akka jiru kan argaa jirru. Gama keenyaan namni keenya kan beekuu qabu injifannoo keenya xiqqeessuudhaaf nu xureessuudhaaf yaalii godhamaati kan jiru. Akka warra hokkara uumuutitti akka warra saboota biraa jibbuutitti nu dhiyeessuudhaaf duula waggaa 150 ol eegalee ammas itti fufee deemaa jira. Kana fashalsuudha qabna. Iccitiin injifannoo keenya iccitiin hojii keenya naamusa qabaachuudha. Tarsiimoodhaan masakamnee deemuudha. Tokkummaa keenya eeggachuudha. Kanaaf ammas yoo taatu kaayyoon guddaan qophiin gaafa dilbataa kun qophiin gaafa sanbataa kun akka milkaa'uuf uummanni adda addaa ka biyya adda addaa keessa jiru dhufaa jira. Namni hedduun kan dhufaa jiru xiqqii qofaaf osoo hin ta'in mirga abbaa biyyummaa calaqqisiifachuudhaaf ejjennoo qabsoo waggaa 50tiin argamte tana waliin kabajachuudhaa fi kan ammoo warri beeku hanqisuu waan barbaaduuf kanarraa aanuudha. Waa'ee qabeenya irratti poolisii wajjin haasofnee jirra. Poolisiin warra badii akkasii hojjetu irratti tarkaanfii cimaa ni fudhanna jedhanii jiran.
Poolisii federaalaa wajjis haasofnee jirra, poolisii magaalaa Finfinnee wajjis haasofnee jirra. Kanaaf of eeggannoodhaan tarkaanfii akka fudhatanidha. Namni keenya of eeggachaa haa taatu garuu gara hokkaraatti osoo hin dhayne of eeggachaa rakkoo jiru immoo poolisiidhaaf gabaasaa akka deemuun gorsa. Tuttuqaa dhuftuuf deebii tuttuqaadhaa kennuun hin barbaachisu. Yoggaa socho'amu bifa gurmaa'ina qabuun, bifa lakkoofsa wayyaa qabuun, bifa tartiiba qabuun, bifa hin fiignen, bifa of eeggannoo qabuun deemuudha barbaachisa. Yeroo seenamu poolisiin ibsuudhaan poolisiin bakkatti argamee uummata dura akka deemu gochuudha barbaachisa. Maaliif walitti bu'iinsi jeequmsi faayidaa guddaa kan qabu, biyya kanaaf miidhaa malee faayidaa guddaa kan qabu, tasgabbiitu barbaachisa. Kanaafuu namni keenya yeroo magaalaa seenu yeroo socho'u keessatti warra baadiyyaa irraa dhufan dursanii beeksisuudhaan poolisiidhaan ajjabamanii seenuun barbaachisaa ta'anitti fakkaata. Yeroo immoo tuttuqaan kan dhuftaa tuttuqaa sanis poolisiidhaan gabaasuudha barbaachisa malee tuttuqaa irratti yoo isaan humna fudhatan humnaan deemne kan jedhamu taate ni danda'ama garuu bu'aa yeroo sanii yoo taate malee kasaaraa siyaasaati kan qabu. Kanaaf namni keenya isaanii walitti bu'uu hir'isuudha qaban warra iyyaalota gazabaan bitaniiti kan waan akkanaa godhaa jiran. Wanni irra deebi'ee deemu kun saba tokkollee bakka hin bu'u dhaaba tokkollee waan bakka bu'uunatti fakkaatu. Dhaabbilee warra akka Gumboo Sabaatti wajjin kanneen biroo wajjinis ganama kanaa mari'annee jirra. Waan kana akka balaaleffatan ibsas kennanii jiranii. Kana kan godhaa jiru humnoota jijjiirama kana fashalsuu barbaadu, humnoota qabsoo Oromoo maqaa balleessuu barbaadu, humnoota saboota biraatii fi lammiilee biyya alaa biyya kana keessa jiran sodaachisuu, rifachiisuu barbaadu waan ta'aniif nuti immoo gara jeequmsaa isaa wajjin seenne balaa kanaaf harka kenna. Poolisii wajjin marii godhaa jirra. Gama hoggansa poolisiitti rakkoon waan jirutti fakkaatu. Haa taatu immoo gartee mootummaan kun gubbaa hanga gadiitti hin jijjiiramne. Mootummaa kana keessa ammas warreen mootummaa kana laaffisuu barbaadan, warreen saboota walitti buusuu barbaadan, warreen jibba adda addaa qaban, akeeka adda addaa qaban ni jiran. Kanaaf warra akkasiitu ajajoota bakka tokko tokko jirutu rakkoo akkanaa uumaa jira. Haa taatu malee hoggansi poolisii federaalaatii fi poolisii Finfinnee kana irratti murannoodha qaba. Ibsi biiroo muummicha ministeeraati irraa bahee kan agarsiisu alaabaa fedhe namni qabaatee deemu mirga isaati. Handhuura teenya biyya teenya irratti dhiisiiti bakka feenetti alaabaa keenya qabannee deemuun mirga keenyadha. Biyya teenya keessatti illee naannoo keenya keessatti illee abbaan fedhe alaabaa fedhe qabatee dhufuu danda'a. Kan ammoo hojiidhaan qabataa waan agarsiifnee jirra jechuudha. Adaamaatti dirree dhawaatti bakka adda addaatti alaabaa biraatiin sochoomaa ture. Kuni mirga gara fuulduras mirga kabajnuu fi kabachiifnudha. Finfinnee miti kutaa biyya tanaa kamiyyuu keessatti alaabaa ABO'tis ta'e alaabaa dhaaba biraa qabatanii deemuun mirga jechuudha. Mirga kana immoo poolisiin bifa qixa ta'een bifa nagaa kabachiisuu danda'uun kabachiisuudha qaba, irratti hojjechuudha qaba. Kana immoo ifaan ifatti walitti dubbannee jirra. Isaanis kana hubannaa qabanii nagaan buusan jennee kan abdannu wanneen irra deebi'ee dargaggoota keenyaa dhaamu adda addaan hin faca'ina bifa tasgabbii qabuun bifa gurmaa'ina qabuun itti deemuu qabdanii wanni hubachuu qabdan qophii gaaf sanbataa kana haqsiisuudha kan barbaadaa jiran, jeequmsa uumuudha kan barbaadaa jiran. Kana jalaa fashaleessuu danda'uudha qabna, kana irratti hojjechuu qabna. Kana irratti gaa koreen simannaa ibsa kennan jedheetiin kan yaadu ana akka kiyyatti hamma danda'ametti haala jeequmsa uumuudhaaf hiree hin banneen haala humna harcaatii humnaan uumneen haala qaamolee nageenyaa wajjin walitti nu buusuu hin dandeenyeen naamusa guddaadhaan socho'uudha. Gaafa simannaa waammansan yoo karaa agartan taate jeequmsa uumame jedhamee sodaatamaa ture garuu naamusni disipiliin qeerroon keenya agarsiisaa turan guddaa ture. Ammas sandaran cimuudha qaba. Qeerroleen godinoota irraa dhufan konkolaataa suuta oofuu qaban, wal eeganii deemuu danda'uudha qaban, seera tiraafikaa eeguudha qaban, ajaja poolisiidhaa fudhatuu danda'uudha qaban. Ajaja poolisii biyya kanatti biyya sirna dimokiraasii kan qabsoofne sirna abbaa irree diiguudhaaf malee biyya heeraan seeraan bultu ijaaruudhaaf kan qabsaa'aa jirru. Kanaaf heeraaf seera biyya kanaa kabajuudha qabna. Seerri dhugaa keenya eega. Seera kabajnaan naamusaan sochoonaan tokkummaa keenya cimsinaan warra shira yaadu kan irraan tarkaanfanneeti kan as geenye. Irraan tarkaanfanneeti kan as geenye. Gara fuulduraas yoo taate irraan tarkaanfannee bira darbuu dandeenya. Garuu naamusni barbaachisaadha. Tokkummaan barbaachisaadha. Qalbiidhaan socho'uu barbaachisa. Wantoonni goggodhaman hedduun miira keessa waan nama galchuudha. Biyya nuti falmannee bilisoomsine keessatti yaaliin akkanaa godhamuun of course qeerroo akka aarsu naa gala. Haa taatu garuu aarree osoo hin ta'in aarsineeti kan mo'anne. Xiiqii keessa seennee osoo hin ta'in rifachiifneeti kan mo'anne. Sammuudhaan caalleeti kan warra qawwee gurguddaa qabu sanuu kan irra aanne. Kabiraa dhiisii. Kanaaf ammas yoo kan taa'u taate bilchinaan caaluu danda'uudha qabna. Miira keenya to'achuudha qabna. Ciminaan hojjechuudha qabna.
Gaafasis airport irraa isaa taatu bakka adda addaatti simannaa godhamu irratti akkam ta'uu qaba kan jedhu koree simannaa wajjinis kan mari'annee ibsa akka kennan goona ibsas kennaa jirani bifa kamiin ta'a kan jedhu haala laallee koree simannaa damee nageenyaa biyya kanaa wajjin poolisii wajjin bulchiinsa wajjin walitti dhiyaatanii mari'ataa kan jirani isaanis waloodhaan ibsa akka kennanii kan abdannu garuu waan tokko hubachuu qaba dargaggoon keenya. Kuni warri waan kana jeeku saba Amaaraa bakka bu'u garee Amaaraa bakka bu'u saba birallee bakka bu'u paartii siyaasaa tokkollee bakka bu'u warri akkana godhaa jiru warra takkaahuu dhuunfaadhaan jibba qabu warra takkaahuu kaayyoo qabsoo Oromootirraa sodaa guddaa qabuu fi qabsoo tana maqaa balleessuu fashaalsuu barbaaduuf waan kanatti deema kanaafuu nuti meeshaa jara sadii ta'uu hin qabnu.